Viidiyoon keenya kanarraa kan wanni jalqabamuun fiilmii Doon kutaa lammaffaati. Waggaa 5 booda taateewwan Dooniin jalqabama. Kanneen asitti walitti dhufeessa hooggantoota maafiyoota Awurooppaati. Irraa mari'achuudhaaf waa'ee Doon kan hojii isaanii kanatti qoree ta'e gadi bu'iinsa gatii nagada isaanii kanallee sababe. Hundi isaanii daldaltoonni Awurooppaa kun akka Doon amma ajjeefamuu irratti walii galan. Waggaa 5 dabre Doon Taayilaandii jiraachaa ture. Doonis imaltuu fagoodha deeme achirraa fidachuudhaaf hashiisha kooka'iin jedhamtu Eeshiyaadhaa fi Taayilaandii dhufuun isaa kuni akka hashiisha asirraa bitatee gama Yurubitti daldaluuf yeruma san keessatti gurbaan isaan irratti wal mari'atanii ajjechaa isaa murteessan bakka toosan dhufe. Maafiicha mootummaan addunyaa kanarraa kan garagaraa barbaadaa jiru kanaateetu jalqabe uummata maafiyoota kaaniin wal lolu. Achitti yoo bira kan dabarru taatee imalli isaa lammaffaan Maleeziyaadha ta'e. Asitti kan nu mul'attu intala takka tan waraana CBI kan maqaan isiitis jedhamu Roomaa. Biiroo isiin hojjettu keessa wanti faana dha'utti jiran bakka itti Doon booda'an hogguma san qunnamtee itti gaafatamaa CBI fattiin olaanu. Hoggaasan himeef waa'ee sila Doon. Hoggaasan isaanii waa'ee Doon irraa wal odeeffachaa gayyaa'u. Isaanii liiftii gubbaa jiru. Hoggaa liiftii irraan gabbu'an Doon fuuluma isaanii duratti akka tasaatti harkan. Asirratti kan nu galu akka Doon harkattiif kan nu deemu itti gaafatamaa Maalik kanaa fi Roomaatti. Akkasuma isaanis dubbiin kun hatattamaa ajaa'ibsiisaa itti fakkaate. Akkasumatti Doonis gara mana hidhaatti oofan. Dubbiin kun hogguma san isaan shakkii keessa galchan. Gurbaa yeroo dheeraa barbaadamaa ture kan har'a ifumaaf dhufeef qabsiise kana ajaa'iban. Dubbiin tunis shakkii keessa galchite. Kun immoo shira inni deemuuf ta'uudha sodaatan. Garuu inninis gara laafummaa fi jaalalatti mul'ise Roomaa. Mana hidhaa kanaas hidhamtoota baay'eetu keessatti argama. Keessaafuu kan jedhamu maqaan isaa Faradaa. Faradaan waggaa 10 ga'ee erga asitti hidhame. Akka Faradaan hidhamus namni taasise Dooni. Doon isaatu qabsiise Faradaan. Hanga ammatti ijaan sangaraan baane Faradaan. Guyyaa itti aanu isaa mana fincaanii keessa jiru Faradaan weerare. Garuu Doonis ifirraa ittiseeti irrallee jabaate. Akkasuma Faradaan jalaa hin hafne. Ajjeesuudha barbaade Doon kana maaliif kan qabsiise Dooni. Akkasuma Doonis karoora bareedaa tokko akka isaa qabu himeef kan mana hidhaa kana keessaa isaan baasu. Garuu Faradaan ammallee hin amanne ajjeechuudhaaf yaale. Hoggaasan Doon je'een na dhagayi ana ajjeechaan na murtaa'ee jira du'allee hin sodaadhu. Garuu karoora tokko kan mana hidhaa kana keessaa baafannuun harkaanuu qaba. Karoorri isaanii kan duraa hoggaa midhaan mana hidhaa kana fidan jalqaba. Midhaan san keessaas meeshaatu jira. Meeshaan sunis mana hidhaa kanarraa nu baaftu. Eega karoorri jalqabaa milkaa'eef karoora lammaffaa irratti nama tokkotu nu dhufa jeen. Namni sunis abukaattoo kiyya. Torbaan tokko booda dhufa. Erga torbaan tokko booda dhufeef abukaattichi isaa milmee takka tasumii fideef. Milmee sanis mana sagaraa keessatti jabeesse. Erga ilmeechi jabeessaniif san argatanii karoorri isaanii mijaa'eef booda qonqoo harka isaaniitiin affeelaa jiraniif keessa summii san makan. San booda wanni ta'anii eeggatan deebisaa achirraa isaanii dhuftu. Eegaa halkan ho'iteen booda hidhamtoonni mana hidhaa keessa jiru guututtuu dhukkubsachuu jalqabe. Summii midhaan keessatti makaniif sanii dubbiin tuni waardiyoota mana hidhaa san guutuu ajaa'ibatti taate. Dhaabbilee fayyaa guututti achitti walitti yaa'aman. Tanuma keessa isaanillee nama lama kan dhaaba fayyaatirraa deemu doktorooti ajjeesan. Uffata isaanii godhatanii makiinaa tajaajila fayyaa achiin isaanummaan oofan. Akkasitti Doonii fi Faradaa mijjooyte mana hidhaa guddicha Maleesiyaatirraa baafachuun hatattamatti Roomaa beeksisan akka Doon baafate. Doonis achirraa firraa deemeeti Zurichis Switzerlaanditti gale. Achitti itti aanaa isaa Ziyyeeshaadhaan wal qunname. Achi booda isaa fi Faradaan irratti wal mari'atan karoorri isaanii kan itti aanu maal akka ta'u. Kana ibseef baankii guddicha biyya Jarmal akka hatan. Attuu wanni ibseef nama jedhamu JK Diwaan itti aanaa itti gaafatamaa baankichaa Jarman. Isa san gaheen isaa akka dhuunfaatti oomisha maallaqaati. Oduu durii takka himeef akkaataa itti namicha kun aangoo tana argate. Namticha Sangaaniyaa jedhamuun gubboo nyaachise akka Jeemis Waangi ajjeesuuf. Jeemis Duwaangi namichicha duraan aangoo tana hoogganaa ture. Erga inni du'ee booda JK Diwaan aangoo tana argate. Garuu guyyaa san kaameraadhoo isaatti waraabe akka inni gubboo kanneef Sangaaniyaadhaaf akka duraa JK ajjeesaniif jecha. Haa ta'u garuu karoorri isaanii guddaan akkaataa itti argatan footoo maallaqni Jarmal irra guddaan isaa irraa oomishamu. Akka mul'atutti karoorri kun ni jabaata fakkaata. Garuu karoora kana jalqabni isaa namticha JK Diwaan jedhamu harkatti galfachuudha. Fuula itti aanu irrattis Roomaa kan itti dawwalee ajajaa waraana CBI
isaa himuufii jiru bakka doon yeroo ammaan tana itti argamu yeroo san keessatti tikeetii xayyaaraan baafattee Switzerlanditti imalte. Achitti ajajoota waraana biyya sanii ol aanoodhaan aangoota gurguddaa wajjin wal qunnamte akka waliin hojjetaniif akkasuma isaanillee itti deeggaran doon qabuu isiitiif bakka san afeerraa ajaa'ibaa takkaatu ture kan aangoowwanni gurguddaan hundi itti walitti dhufan akkasuma JK Duwal itti gaafatamaan baankiitis afeerraa sanitti argama. Akkasuma nama lamaatu nu mul'achaa jira kan afeerraa tana dhufe nama biraatii miti Doonii fi Aayishaadha. Akkasuma hogguma san Doonis Aayishaa gama JK Duwal ergee akka waliin taphattuuf. Achumaan innis intala biyya Hindii Roomaa achitti arkee dubbiin san ajaa'iba taatetti fudhatamuufii dhabdee qaamaan bira dhufee akka wajjin taphattu gaafate. Isii jeenummaa isaa dinqisiifachaa jirtu daansii waliin taphachuu jalqaban. Daansii ajaa'ibaati. Bareedina daansii kanaatii fi qaamaan walittis dhiyaachuu isaanii kanaatiitu isii jijjiire. Akkasuma gama kaanittis Aayishaan karoora isaanii sanitti fuftee karoorri isaaniitis akka Aayishaan JK Duwal kiisha isaa keessa bilbila keeysuuf erga sirbiin dhumateen booda Doonis achumaan jalqabee bakka tana keessa akka baafatu gurbaa dhabuun isii san haalaan Roomaa yaachise. Hoggaasan shakkiin keessa dhufte namtichi kun akka hatticha guddaa doon ta'e. Erga gabbaheen booda Doonis JK Duwal irratti bilbiluu jalqabe. Hoggaa kana jeen viidiyoo ragaa takkaan bilbila harkaa qabdu keessa sii dhiise. Yoo ragaan san sitti tole makiinaa ala jirtu keessatti si eega. Ragaan kunis waan biraatii miti viidiyoo ajjeechaa itti gaafatamaa baankii Jarman kan inni gubboo namticha nyaachise akka makiinaa keessatti bira dhufu qeebalee. Akkasuma Roomiin osoo faana dhawaa jirtu makiinaa ala jiru agarte. Makiinaa san keessatti namticha reefu waliin taphachaa jiru agarte. Erganaa gurbaa kun gaafate aboo ati eenyuun? Hoggaa kana innis fuula isaa kan sirrii san itti mul'isuudhaaf socho'e. Hoggaa san namticha kun beekee akka namicha kun doon ta'e hatticha guddaa Hindii kan addunyaa shororkeessaa jiru ta'uu isaa beekee. Hoggus Doonillee jeen waan hin barbaadu yoo naa hojjechuu baatte sin qaanyeessa. Kan inni gaafates kaartaa baankii guddicha Jarman karaa seenaniinii fi karaa bahaniin hunda bilaana isaa addaan mul'isu. Hoggaa kana Roomaan isaan boodaan dhuftee isaan ari'achuu jalqabde. Garuu ammoo doon karoora kana duraan waan lafa kaayyatee jiruuf hatattamaan namticha kana firraa makiinarraa buusuudha yaade. Erga firraa buuseen booda namicha karaa guddaa irratti bahee makiinota walitti buusuudhaan adagaa sababe. Haala saniif jecha lamata ammallee doon harka Roomaatirraa bahe. Walgahii san booda JK Duwal deemee namticha shuftaa tokko bira dhaqee doon ajjeesi jeen maallaqa miliyoona 5 si kafala doolaara. Gurbichinis irraa qeebalee. Fuula kaanittis Doonii fi karoora isaati. Karoora isaa keessa nama tokkotu nurraa hanqatee jee kan gama kompiitaraatiin nu gargaaru. Kaameroota baankiitillee nurraa dhaamsu. Namni sunis nama biraatii miti mucaa xiqqaa tokko kan biyya saniif dhalate kan haalaan waa'ee kompiitaraa kanallee barate. Erga karoora isaa ibseef booda mucaan jalaa dide. Itti deddeebi'eetillee jalaa dide. Garuu ammoo gochoota ammaan dura raawwate kan waggaa 3 mucaan kun mootummaa biyya sanii dhokachaa jiruuf itti mul'ise. Akkasitti firraa mucaan hayyame akka Doonii wajjin hojii kana raawwatu.